Nagaan isiniif haa ta'u daawwattoota keenya kun sagantaa waa'ee fayyaa keenyaa qopheessinee isiniif dhiyeessinu Yookoo Dr. 724 jedhamudha. Dream Health PLC fi Ethiopian Broadcasting Corporate waliin taanee kan isiniif dhiyeessinudha. Har'a sagantaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Dr. Sanbataatu na waliin jira. Dr. Sanbataa fi ani qopheessaa qophii kanaati. Abdii Dingataa fi Dr. Sanbataa Guuttataa. University Finfinneetti Associate Professor Department of Internal Medicine jechuudha. Egaa har'a waa'ee kolesteroolii waliin ilaalla. Dr. Egaa walitti deebineerra. Kolesteroolii kun namoonni baay'een maybe beekuu dhiisuu danda'u. Garuu yeroo asitti beekamaa dhufeera amma. Namni kolesteroolii qaba, kolesterooliin isaa ol ka'ee, kolesterooliitti dhibee akkasitti fidee waan jedhamu baramaa dhufe. Mee har'a waa'ee kolesteroolii nu ibsitanii kolesterooliin kun immoo fayyaa irratti maal uumti kan jedhu walii wajjin ilaalla. Haa ta'u. Egaa kolesterooliin afaan Ingiliffaatiin waan keenyatti kan yoo as deebisnu tarii kan inni ittiin wal fakkaachuu danda'u mooradha. Moora yookiin qibaatiis jechuu dandeenya. Yeroo dhiiga keessa hamma barbaachisu ol ta'u gara dhibeetti jijjiiramuu danda'a. Nannaaf kolesterooliin akkuma uumaatti nannaaf hin barbaachisa. Wanti nanni keenya warra akka hormoonii fa'aa, enzaayimoota fa'aa waan akkasii isarraa fudhatee yeroo inni hojjetu jira. Garuu hamma nanni barbaadu sanaa ol ta'e yoo ta'e nanna keessa ture gara furdinatti dabalamu gara kanarratti kuufamu yookiin borci ta'u sanarra darbeegaan gara dhiibbaa kan bira fidaa deema jechuudha malee nannaa fi wanta hammi ta'e barbaachisaa ta'a. Kanaafuu cooma borciin furdinni gar malee baay'inaan kolesteroolii irraa dhufa jechuudha. Baay'ina kolesteroolii irraa. Egaa inni sun coomni furdinni kan inni argisiisu nanni maalidha? Nyaata argaturraa haala inni ittiin kuusudha. Nanni yoo gar malee kolesteroolii isaa ta'uu nyaatarraa wanti biraarraas gara faatii asiidiittis jijjiiree hin kuusa. Yeroo inni wanta nanni barbaadu ol ta'u. Yeroo kuufamu sana gan bifa coomaatiin bifa borcii sanaan yookiin nan irratti furdinaanii bifa sanaan mul'achuu danda'a jechuudha. Meegaa kolesterooliin kun gosa garaagaraa jira. Gosa isaatu ibsaati. High cholesterol gaafa ittiin jennu yookaan kolesterooliin namaa ol ka'e gaafa ittiin jennu maal ilaalleeti ol ka'e jenna? Maaliin safarra? Tole kolesterooliin gosa qabu akka jette nanna keessatti yookiin dhiiga keessatti bifa nanni keenya ittiin oomishutu jira. Tokko egaan low density lipoprotein, high density lipoprotein, very low density lipoprotein jedhamanii hiramaniitu achi total cholesterol triglyceride wanti jennu jira. Isaan kun egaa maalidha? Yeroo normaalii turuutu jara kana baay'inaan oomisha. Kaan gara cooma keessaattis kan isaan oomishaman jira garuu baay'inaan nyaata keessaa fudhate kan oomishu turuudha. Egaan warra kana keessaa yemma fakkeenyaaf kolesteroolii gaarii kan jedhamu jira. Kolesteroolii nannaaf immoo miidhaa kan fidu yookiin immoo bad kolesterool kan jedhamu jira. High density lipoprotein good cholesterol isa jedhamudha. Low density lipoprotein immoo bad cholesterol kan jedhamudha. Kun maalirraani nannaaf bu'aa isaan buusan irraa ka'eeti. Deebisee total cholesteroliin immoo waliigalasaa walitti qabateeti. Triglyceride kan jedhamus immoo jira. Isaan kanadha jechuudha. Egaa safartuun isaanii maalirraati dhiigarraa safaramoo yeroo kamidha kan high cholesterol namni kun kolesterooliitti baay'ate jennee waamna? Egaan kolesterooliin dhiiga keessatti lakkoofsa isa kan nuyi ittiin barru dhiiga keessaati. Dhiigarraa fudhatameetu ilaalama. Total cholesterol fakkeenyaaf 200 ol yoo ta'e yookiin 200 isaa ol yeroo ta'u hamma nanni barbaaduun olitti jira jedhameeti kan inni ilaalamu jechuudha. High density lipoprotein yookiin good cholesterol inni jedhamu dhiira irratti 40 isaa ol yoo ta'e gaariidha. Harmootii irratti immoo 50 isaa ol yoo ta'e
gaarii jedhama. Inni yoo xinnaatedha kan dhiibbaa qabu. Good cholesterol isa gaarii waan ta'eef yoo ol ka'eeti nama fayyadan. Nama fayyada jedhudha. Low density lipoprotein yookiin LDL kan jedhamu immoo jira. Inni immoo akka inni xinnaatu barbaanna. Bad cholesterol inni jedhamu sadha waan ta'eedhaaf baadureen dhugaan dhiibbaa fida baay'achuun sassa ta'edha waan jedhudhaafi. Kanaaf inni egaan namni sun dhukkuba onneefaa yookiin istrookii warra akkasii jennu kana hidda dhiigaa irratti rakkoo qabaatee sababa sanaatiin lakkoofsi isaa hamma danda'ametti gadi bu'u baay'ee gadi bu'u qaba 70 gadi. Nama sana hin qabne irratti garuu amma 160tti homaan jedhu naannoo 190 geenyaan garuu inni iyyuu baay'ee ol ka'eera jechuudha. Kanaaf deebisees immoo triglyceridein jira 150 gadi ta'uu qaba. Isaa ol yoo ta'e innis ol ka'eera jedhama. Kanaaf dhiiga keessaa wanta bu'aa argameenitu madaala. Namni sana irratti kolesterooliin isaa ol ka'aadha gadi bu'aadha jenna jechuudha. Egaa kolesterooliin kun egaa hammi ta'e qaamaaf barbaachisaadha jennee garuu dhiibbaan qaama keenya irratti fidu maal faatu jirame? Egaan yeroo akkuma sila jenne immoo yeroo hamma barbaachisu ol ta'u sana nan dhigaan kuusuu jalqaba jechuudha. Bifa coomaatiin kuusuu jalqaba. Coomni suni gogaa jalatti kuufamuu danda'a, hidda dhiigaa keessatti kuufamuu danda'a. Hidda dhiigaa keessa yeroo jennu hiddi dhiigaa kan iddoo baay'ee jira. Onnee dabalatee hidda dhiigaa qabu hundumtu. Onnee fakkeenyaaf akkuma ofisheetii paampii taatee mootora taatee hidda dhiigaas hin barbaachisaani. Kanaaf achi keessatti yeroo kuufamu dhiphisaa deema. Dhiphisaa deemeetu nyaataaf oksijiinii gara foon onneetti deemu sanatu hir'isaa deema. Egaa yeroo kuufamaa deemu hiddi dhiigaa sana keessa inni kolesterooliin kuufame suni yeroo inni itti dho'uu danda'u jira. Yeroo dho'u sana maal ta'a hidda dhiigaa sana cufachuudha sun heart attackitti geessuu danda'a. Lammata hidda dhiiga sammuu keessatti yoo kuufame akkasuma strookiidhaaf bifuma sanaatiin istrookii fiduu danda'a. Kalee irratti akkasuma hidda dhiiga kalee irrattis kuufamuu danda'a. Achirrattis kalee irratti dhibee fiduu danda'a. Hidda dhiiga kan miillaa irrattis akkasuma yoo cufe gara gaangiriiniitiif illee nama saaxiluu danda'a. Kun egaa yeroo keessa yeroo kuufamaa deemu hidda dhiiga wanta miidhaa deemuu fi rakkoo akkasiitiif nama saaxila. Ija irratti illee yeroo inni dhiibbaa fidu hin jiraata. Egaa warri kun warra gurguddaa dhibee inni fidu jennudha malee kan biraanis jiru. Hayyee baay'ee isin galateeffadha.